abiyyi waan gaarii dalageedhaa miti. Garuu jecha akkas jedhu san namaan jedhee taa'eerra akka waan nama sabboonaaf godhee Dr. Milkeessaa masirra fittee OMN albaabsa tokko jechuudha sa'aatii 24 waan argataa sun bar biyya keessa gaafa jiran nama koree jiraaf hojjiftu keessaa wajjin mari'attee Jawaarii irratti akka Jawaarii dhamee nama murteessee bar. Har'a biyya alaa bahee nan nadhii haasaa bar akkasitti amma haasaa bar. Sigala. Ila jamsi amma ennu taayyen Oromoo fi yaanne kun namni kamuun beeka. Taayyen aangoo ofiitii fi irraa dhiibamu ofiisaan bulgaafate malee Oromoo fi yaanne. Tasumoonni Oromoo keessa saantiimi cabduu tokko Oromoo fi akka yaanne namni kamuun beeka. An amma kan jiraa jiru garuu taayyee gootummaa isaa mootummaa funyaan jala taa'ee mootummaa sanuu guyyaa tokko wajjin guyyaa kan dhaba nama godhu jana funyaan jala taa'ee likki akkatti yoo itti haasa'u namni akkana gootaa hin jiru jechaaf jedhe malee ani tasuma Oromoo yaadee miti ammallee Oromoo yaadde waan tokko waan si galu qabu. Ira mootummaa kana namni Oromoo jedhammallee namni sodaatu waan tokko waan si galu qabu. Ira bareeddu maayii qaba. Ina waan tokko waan si galu qabu. Mootummaa kana Oromootu gaafiin gaafanne malee Amaarri paarlaamaa keessatti itti arrabsaarti. Dhageeffadha sitti hima. Taayyee faan turaan hin baane. Jawaar Mohaammed biyya keessa taa'eetiin osoo hin dhabin ture abiyyi waan fedhe jedhaanii ture. Ijoollee hedduu jechuudha uummata gurguddaa kana jechuudha. Dhaga'iin akka inni illee waan goone ni beeka. Akka namichi Oromummaa qabus ni beeka. Taayyeen dhageeffadha. Jecha akkana hin albaane taayyeen bara. Ati inumaa siyaasa wayiitiin tolfatu. Siyaasa wayiitiin tolfatu waan kana taayyeen dalaginnaa piraankii wayii hanga akka kiyyatti kana fudhadhu. Piraankii illee jedhu fudhadhu akka fakkeenya kiyyaatti beeki sitti hima. Mee waan arguuf deemtu dhageeffadhu. Walaakin garuu taayyeen akkasitti yoo dhugaa ka hidhamu taate yoo dhugaa doorsisiin akkasii kan irra ga'u taate ani waan jedhaniin beeku karaan Oromoo guutunuu karama sanii jechuu barbaadeeti. Warri kaleessa waan Jawaar jedhee dhufanii jiran namni Oromoo gane namni Oromoo salphisuu yaade kootiin irraa jechitee ganda keessa deema dhufe kaa jechinni jedhe kan gootane. Abbaa fedhamaan ta'e muummicha ministeeraa ta'e ka jalaa ta'e ka gubbaa ta'e irruma gaa jechuudha. Akkas. Kennaaf warra Hussein kana. Salaamu alaikum jamsi akkami? Nagaa fayyaa alhamdulillah. Jirtu sanyi? Jirra akkam? Namicha simmintoo gurguratu dhabee fi qabsaadha jettani moo rabbii duraa isa Oromoo cabsetutti iyyaa jira beektan salphate rabbi haa salphisu. La inni na waan tokko waan si galu gogoleessu ani na akka kiyyaatti waan wanti asirratti deemee fi sabboonaa fakkaatee karaa kaan hin argite abaa'oo basaasuufi barbaade sii galaami akka sabboonummaa qabaate sabboonummaan isaa wanti inni kaleessa dubbate sun ragaa inshallah kaan isii qabee. Shimallis har'a walitti hin jirani beekta kaleessa lolan lafa Oromiyaa cabachabuu fi simmintoo maaliif waan akkasii kanarratti qabeenya irratti wal lolanii jechuudha. Qabsoon inni Oromoo qabsaa yoo jiraate gaafa haati Wallaggaa duutu gabbahee qabsaaha. Gaafa haati Arsii keessa namni meeqa dhumee manni irratti gubatu gabbahee qabsaaha. Salaalee gaafa haati Oromoo duutu gabbahee qabsaaha. Kijiba. Kanaan immoo Oromoon gowwoomtu tokko hin jiru. Salphinni har'a gahe waanuma kaleessa hayyuun itti akeekisan sanuma qabanna hundi keenya. Maaliif waan haasofte hin argatta waan facaaste hin hammatta waan ofii isaatii haasa'esan waan ofii isaatii kaleessa godhesan har'a hammachaa jira. Almoo keenyuma albardanyim jette wanni natti no unatti hin qorruu jette Amaarri sii gala. Taayyerra Amaara naaftanyaa gildis jedhee ufee si mormuusaa wayya. Maaliif yoo jettani gaafa Jawaarfaa mana hidhaa keessa jiru maal jechaa ture namni kun hin yaadattanii miti. Maal beela jiranii miti cuukkoo nyaachaa jiranii cuukkoo nyaatanii nyaata keenya didanii jedhee baachaa ture namni hagana Oromoo keessa hin jira. Namni haga kana immoo Oromoo jechuudha. Wanni ta'uu qabu maa inni beektaa inni nuti
jedhee jira barina namni tokko nasbee ofii jala deema tokko ammootu iyyuu wallaalummaa isaatiin jala deema. Ani jarri achirraa aangorra jirtu guutuun iyyuu namni Oromoof waa godhe hin jiru. Maaliif Oromoof waa godhanillee wanni isaan Oromoo godhantu caala. Hin dhageeffadhu sitti hima. Oromoof waa godhanillee waan isaan Oromoo godhantu caala. Uma fedhee haa ta'u. Yoo Oromoof waa galmeessanillee galmee isaanii san ka jalaa haqe yookiin seenaa isaanii ka Oromoof waa godhe san ka jalaa haqe Oromoo har'a du'aa jirtu Oromoo har'a ajjeefamaa jirtu. Kana gochuun maali jara tana guutuu keessaa nageenni hin jiru. Inni nama tokko si kaa dhageeffadhu. Taayee ammallee bulgaafachuun isaa bareedaadha. Rakkoon qabu. Walaakin garuu miidhaan isarrallee ga'uu hin barbaadu. Ana akka kiyyatti jechuudha. Maali yoo nama uf beeku taate akka itti Oromoo salphatte kana yoo ka argu taate nama uf baru ta'uu danda'a. Nama bor Oromoof dubbatu ta'uu danda'a. Akkuma Oromoo irratti dubbate san akkuma kalee siidaan aanolee kijibaa mililik waan akkasiin dalaynee jedhe san har'allee yookiin seenaa wayii dalaguu danda'a dhageeffadhu. Maaliif nama jiruun faarsu nama du'e irraa dubbadhaa jedhe Hacaaluu Hundeessaa biyyeen ta'a salphatu dhageeffadhu. Nama jiru ammoo faarsuuf si dhibaa jedhe dhageeffadhu. Waan inni kana dalaguu illee beeku. Taayeen hin deebi'u jaamsi maal gootaa amma bara Moyyaalee hidhamee waggaa meeqa akkasitti qabsaa'ee Oromoo jecha qabsaa'ee hidhamee beesan bara 2001 moo bara 2002 gisee san silaa inni gara Oromoo deebi'a. Hin deebi'u taayeen hedduma lamaan osomaa deemu akkanumatti ammallee rabbisa salphisuu deema malee inni Oromoof hin dalagu. Salphinni isaa silaa baruma Moyyaaleen akkasitti isa goote san Oromoof deebi'ee Oromoof hojjeta inni. Rabbi masa salphisee amma taayee hiriira nagaa labsuu fi qabna amma taayee. Akka mana wallahi hiriira a'uuzu billah naragaan qabu. Hiriira labsinee fi namni akkana jiru kun nurraa hidhamee kamitti jiraachuu hin dandeenyu. Baay'ee garaana nyaate wallahi heeda ittiin OMN irratti dhufee bara osoo inni OMN irraa haasaa jiru bara balbalatti cabsanii itti seenanii bara. Osoo inni OMN irraa haasaa jiru. Gisee Jawaar bara deengadda qabu Oromoo jecha waa meeqa ta'e isatti baachessa. Nyaatee jedhela Jawaar nyaatee qabsaa'e mana nyaatee nyaataa qochoo nyaataa caccabsaa nyaataa. Namni kibba guyyaa akkama soo hin jenne. Kolfeen. Anilaa nama taayee garaana nyaataa jiru. Inshallah rabbiin musiibaa isaa taabuu soon maddee jaldeessa. Musiibaan isaa wallahi diinii Oromoo isaa dhageeffadha taayee namni akkana godhe abiyyi hin miidhe taayee gaafa kaan miiliyoona 20 wajjin gara Jimmaa erge isaa uteela seen jalaa saaman dhageeffadha durriyyeetti erganii dhageeffadha sitti hima durriyyeetti erganii jalaa saaman dhageeffadha dhugaa sitti hima taayee waa hedduun miidhe kalee aangurraan qaba kuni barabbo waalaikum salaam kuni bar salphina gara ga'uun jiru bar bakka qajaamsi taasisaa teenyaaf moo hiriira baanaaf hin qajeelchi karaa rakkoo itti hiriira nagaa bahuu fi qabataa jedha dhugaa rabbi baay'eedha hiriira nagaa bahuu fi qaba hiriira nagaa bahuu fi qaba jamsi natti atinne abba guddaa moo abba buttaa sunuukin halkanii guyyaa taayee fi abiyyimee walaa mormitu walitti gadi dhiita jedha beekta. Kami bal? Abgutta moo abbattuu sana bahattu. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi. Kaabuttaadha. Inni taayee fi abiyyi walitti gadhiisaa walaa mormitu meeqamtu caala hin argitanii hunda keessan caala. Taayee hiriira baanu taayee nama cimaadha. Nama cimaa kana dhabuun hin barbaachisu. Laa dhugaa. Wallahi goota. Goonni akkanaa jiru dhugaa. Warroonni taayee nama cimaadha jechaan kun cimummaa isaa maalidha qo'anaa? Wanni isin hin galle. Nama tokko nama cimaa akkanaa kana qabaachuun bareeda. Amma immoo inni aangolleef haa ta'u waan haasasan illee haa ta'u. Aangollee haadha dhageeffate namoonni hin jedhan aangollee haadha akkasitti qaraat kiiloo jala taa'ee sawiyyee dubiyyee abiyyiin jechuun sun. Wallahi dhiira jayna suma billaa jayna eenyu abiyyi bira taa'ee aangoo abiyyi fudhatee akkasitti nama arrabsa. Fidaamee nutti as.
mootummaa kama bara. Dhiifa mooliin mee Ugaa jabanaa rabbi ugaa rabbi wanni galchanii irra qilintoo galchanii amma dhiisamee dhiisa jamsi ugaa qilintoo galchanii akkuma rabbiiti. Wallahi edo OMN dhagay edo OMN fidde OMN haasaa jiru bara maree fi haasaa bara wanni ni gaazexenyaan durataan OMN sun wanni tajani eda OMN bilbilaan haasofsiisee itti qophaa'ee yoo inni bilbila wajjin haasa'u inni jalqabu tajaniin ofii kiyyaa dhagaa jedhe wayita balbal akkatti itti tuma Tiba tu baranyaan asin tiba tu osoo isaan jedhaniin jala akkatti achi booda obbo Taayyee hin dhabne akka yeroo saniitti waan inni irra gahee agarree jiru. Tokko warra Oromoo ganee hunda rabbii Laala Taayyee wallaa cimaadha. Taayyee maaliif cima jedhaa yeroo qeeqo yeroo uummata kan girrisalle jedhee waan fee haa ta'u garuu ammaaf immoo mootummaa lalikkee akkasumatti meeqa akkuma girrisaa jedheen durri jedhee namichi uummata yaadu. Meen akkasitti meebbo amma kanaafuu hiriira ba'uuf hin dirqama. Hiriira bayaaf ammaan burgama irraa alaabaa tolfadhee suuraa isaa irratti bocadhee salaama silfii bayaa. Firii Taayyee danda'u. Budaa'ee qalladde dhiiga Taayyeen cimaadha bara. Alaabaa ta'an arrabsaa ture inni shanee jechaa ture. jedhuuni. Yalla ganama sin jala hiriirra jaamsi. Firii dirsi goofirraa firii dardeessa Dhaga'i yoo kijiba taate malee dhaga'i namichi sabboonadhaa yoo bari yoo jedhan yoo dhugaa taate beekta wanni guuranii jiran alaabaa mana isaatii guuran jedhanii agarsiisanii yoo bara alaabaa adda bilisummaa Oromoo. Namichi alaabaan maan nu fayyadare nu alaabaan mana guurate namichi awwaala qabsaa'uma maagise wayyaa illee qabsaa qoya dhiifa waliin garuu isin jala dubbachuullee dhiifa manaa godhaati. Wanni beeytanii Taayyee nama wanti isaanii ishii qabsummaa isii dubbannaa miti sabboonummaati. Amma hiiciitii makana namaa kennuun isaa gayaa. Mee qo'a ijoolleen raffisoo hidha takkitti manaa kennaati nan dhiisaan isinii dhiisaa qo'aa naati. Raffisuu ijoollee qabdi. Ila dhugaan baqoosnee miti. Jedhi. Dubbadhu. Tana dubbadhu tare yoo deemu eddellee. Mee nama faarsinaa nama faarsullee likkima haa goonu jedha ka nama faarsuun gaarii miti ka Oromoo hojjetee fi akkuma hojii isaatitti haa ta'u garuu namni Oromoo tokko miidhuun namarra hin jiru ani amma fakkeenyaaf jaalala isaa hin qabu hin beeka. Garummaa akka miidhama akkuma jamsuu jedhe hin barbaadu waan ta'eef lubbuun haa jiraatu ijoollee isaatiif maaliif garuu immoo wanni amma deemaa jiru kun boruu isaanii tokko isaaniitiin mataa isaaniitirra akka gahu waa hedduu argisiisaa jechuudha. Tokko amma Taayyee wanti waa lamaaf isiniin jedhe waa tokko wanni inni tokkoffaani sababa kanaan waa dubbatee ofuma isaaniitiifuyyuu abiyyiin namni paartiin tokko namni qeequu hin jiru. Abiyyi irratti akkuma Kiristaan Taaddalaa waa tolchachuuf gochuu danda'anii achumatti mana lammaffaa immoo Shimallisii fi inni har'aa miti kan walitti jiran jechuudha. Gagaa fakkiinoo maayikii irratti cufanii nan dubbadha doo inni jedhu irratti cufansaniiti. Eewa aangoo ofiitii fi yookaan immoo argitee bakki sunnaan maltii namichi kun uummata Shimallisiin kallattiin qeeqe malee Abiyyi arrabsuu haa arrabsuu. Kallattiin qeeqa jechuun Shimallisi dhugaadha ka Oromiyaa salphisaa ajjeesaa jiru isa ittuma qabe dhugaa dubbanna yoo ka ta'u taate kanarratti waan inni hojjeteen har'a waan har'a dubbatu kana har'aa miti Oromoon ka du'aa jiru har'aa miti Oromoon ka salphataa jiru sinii galaa miti waan Oromoo fi Oromiyaa keessatti ta'u kana hanga har'aa kana cal'isuun isaa eessaa fidi onnee akkatti dubbatuun sabboonummaa kana maaliif araara Guyyaa malee dubbatanii reeti maal taate xiqqoo waa gaafa isaa wayii argatan. Mallis abdii isaa fa'aa ergatte ergamtoonni achi deeman sunniin jechuun maaliif kana maaliif araara sadeeffaa kanatti akeeki dubbiin tun maali Oromoon waanuma tokko ajandaa nu buusan haga ji'a lama haga ji'a sadii akkuma kanarraa iyyi nu barbaadeeti malee mee suutuma haa qulqulleeffannu waan hundaa fiiguu osoo hin taane qulqulleeffatuu hubachuu xiinxalluu kalee eessa ture maal ture akkamitti gaafa fixadhe gaafa amma jechuudha bulchaa itti gaafatamaa bulchaa shawaa moo maal godhassan achirraa kaasanii ministeeraa maali jedhan kanatti kennanii jechuudha sinii galaa beekan hojjetan jaran Shimallisiif inni wal dhabbee yoo qabaatan Abiyyiin immooyyuu wal dhabdee hin qaban Abiyyumatu erganatti fakkaatan akka kiyyatti jechuudha
akkasitti siyaasni beektaa xuuxee laalteeti goolii galfatta malee waa'ee nafxanyaarrallee hiriira nafxanyaa sanillee jaruma fattanuuf godhe. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo araara sadaffaa kanallee jarnuma fattanuuf numa addaallaan argitee nu bittinneessu yookaan immoo numa qalbii mateena qalbii Oromoo tana du'iitii Oromoo har'a Arsii keessatti raawwatamuuf mana gubatu kana laalee akka Oromoon qabbanaa'u taayeen akkatti salphisaa jira. Ji'a tokko ji'a lama Oromoon kanuma haasa'a. Ajandaa nu baasanii jechuudha. Kana jala fiiguu dhiisnee waan feetellee taasisu jarri tokkuma obbiidiyooma dhiittee ilkaan walirraa hin cabsitu muka walitti haa cabsitu nuti ijji teenya hawaasa keenya miidhamaa dhumaa jiru sanii jechuu barbaadetii galatoomaa ulfaadha muutiin qabadha. Bartu Oromoo tana taasifte. Yaadni isillee bareedaa laakiin immoo amma namichi kuni kan macaaffee Oromiyaa aangoo dhabu sana irraa Shimallis dhufe beektan hima keeke seerumaan keeke seerumaan. Eegaa fitadheen jira itti kufaa namni biraa fudhee jira. Galatoom achi qabaan qabne hima keeke hattuuwwanii maalii jedhee hima keeke hattuu sukkaaraa hattuu baay'ee keeke garuu immoo keenni isaa sun deemee har'asa nyaate yaa inni aangoo gallakkisulleen ulfaatadha garuu lubbuu isaati shakka uummata Oromootiif inni waa Garana nyaate baay'ee gadda keessa gale. Awwaalaa lubbuu isaati shakke. An baay'ee gadda keessa gale baay'ee gadda keessa gale. Alaikum salaam warahmatullahi. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anta baay'ee gadda keessa na galche. Badee Oromoon tuni garaa laafti gada jiran. Garaa laafuu qabna yaa kitaayeen nama cimaadha yaa kitaayeen garaa laafu. Qalbii akkanaa isa gaafa uummata Oromoo. Barreeffama gaafa inni Jawaar Maammaa irra barreessee laali. As laali kun barreeffama inni barreessee laali barreeffama laali bara 2021. Ay laali bara 2021 laali. Dhageeffadhu. Nyaata lagachuun waa'ee cuukkoo waan inni cuukkoo. Nuti barra gaafa deemna. Ina kun as laala. Waa'ee cuukkoo as keessa jira laali. Ijiptiin fa'aa jira abbo. Dhiisaa yaakii kana waan siyaasuma kana keessa iyyuu hafaa jiran maaluma kana isin dubbachiise kolfitanii taphattanii furra fattaa jira. Kana dhiisa. Taa'ee gara nu nyaate bara amma jecheesaa dhiisaame jecheesaa. Jennaan jenne malee soombi kama saree jedhee. Wallahi gara laafummaa keessanii warra balkaaba. Oma haasoo itti dadanii taphattanii waan jiru teessanii haasaa. Namichi kun haaduu yattanii isin. Aduu wallahi ati osoo ati akka keessatti gaafa inni Jawaariin fa'aa irratti akkasi qoosaa ture san ati mataan kan kee osoo argite hin dhiiftaan osoo isa ajjeeseetiin hin du'e Oromoo tana galata oolee jedhee yaadaa ture. Maammaan illee sajaa namaa ooltee turtu beekta. Goota du'etti hin gammadanii odoo akka gaafa du'a eebbisaa addunyaa isaanii hin argine hin dhageenye malee odoo akkas nuu godhani ansila wallahi gammachuu akkan jenneetti na dhagama wallahi taayee odoo akkasitti reeffesaa lafarra harkisanii. Amma gelenka ogalee godhe amma. Inni guyya malama achi dhaabaa wallolee karaa Oromoo waan Oromoo dubbachuu eegallaan garaa isin nyaate ana osoo lafarra harkisaniitiin addaan shananii osoo amaarruu maxxanfanniftee lookat deemte suuraa isaan kaa'edha. Maama fannifame barre eega galenkoo galee kalaas namatti nyaatumaa fi. Namichi bar irra caala amma abiyyiin arrabsuudhaa miti wanni talaa isatti barreessise maal ni beekta hiriira haa bayattuu jedhee barreeffama isaa hin gaddaa keessatti ilaaltanii amaarri hiriira haa bayattuu jedhee bar. Haa bayattuu jedhee. Oma fedhe ta'u jarri jarumaatii jedhan adiisaa waan fedhe olaa bood. Hiriira maalitti battisiis? Wallahi billahi mootummaatti hiriira baana jettee. Ay taayye. Amma tika shaakan kaina wannan yusun itti buddiidhaan qonqaa waan namni kennu tokko. Isa Allah. Ana akka nama tokko gara nyaata. Akkasumattuu xalayaa mootummaan itti barreessellee maxxanse akkasumattuu. Maxxanse maarree.
namichi Ay, nama taa'e. baay'ee wajjin jira. Nama baay'ee wajjin jira. Taayye. Isa bichaa miti. Maxxansee wallahi maxxansee ta'e. Waa beebisi afaan Oromoo himee sana an dhageeffadhee jira kallee. Sarara lama bicha sarara bicha abiyyiin sarara lama bicha barreesseef. Talaan kam abiyyiitti ijju. Isumatti barreesse tapha gubbama taa'ee ture. Kiyyaan jaakkeetti sarara lama barreeffamnaan kanas sidhumatti bar. Wallahi sunuun guddate sararri lama sunu sarara Gana salphata warri Oromoo gane akka Jawaar Muhammad fa'a. Inshallah. Namichi baraagaa lakki. Wallahi baraagaa. Wallahi bari hayyuun bari namtichi kun wallahi. Tokkollee Allahu akbar. Tokkollee waan jiran haadha manaa ufii tokko haadha manaa ufii shuggutiin ta'ee ajjeesee. Tokkollee astagfirullah. La kabiraati tokkollee kanu. Oromoodha kunillee. Sila Oromoof moo? Oromoof moo? Oromoo qabsaa'u. Oromoof qabsaa'uuf shuggutiin ta'ee ajjeese jedhan shuggutiin. Ani biraan ujuudhaan odoo dubbisa. Taayye miti. La taayye amma hiriira baanee baasuu qabna taayye. Wallahi biraan ujuudhaan sanii ka du'u. Inni haadha nyaattu isa kan uummata kenna galaafate. Afaanii nuti malee nuti tokkofne bar. Nuti tokkofne taayye. Afaanii nuti malee. Waa takka dhiifamallee naa godhaati. Afaanii isin tuquun fakkeenyaaf gisee haawwaleen teessanii yookaan imimmaan boottu dhiinni Oromoo saree dusanii namni yookaan sitti qoosee waan gaarii si hojjete sitti fakkaata. Waan gaarii natti fakkaatu garuu immoo gaitiyee. Innaa afaan kamiin waan gaarii hojjete jechuudha. Waggaa tokko as waa'ee Oromoo dubbatee jira moo hin jibbate. Oromoo jedhu hattoota jedhaa jira. Wallahi dubbate maal taate haqa jallisuu hin jenne. Wallahi dubbate. Wallahi billahi takkaan namni gisee haaceen du'e gootonni Oromoo hundi isaanii qilintoo seenan san namni gisee san namatti qoose waan gaarii hojjate natti fakkaata. Wallahi yoo san miidiyaan taayee malee hin jiru. Miidiyaan gaazexaan miidiyaan sadeen OBS malee sun isa malee naasofsiisa. Isa malee. Waa'ee Jawaarii. Taayee hiriirri baafamuu qaba. Anama dhagaadhaan. Anama dhugaa isinitti maami taayee hiriirri yoo hidhaa galee inni kan hidhaa ta'u namichi kun waggaa tokko ima lallabe. Jara